ደውዬ እንኳን ስነግረው እንደ ኖርማል ነገር ነው ያወራው ወይ ሊያስረዳኝ ማልፈልገ አይ በቃ አጋጣሚ የተፈጠረ ነገር ነው ምን አይነት ደስተኛ ህይወት እኖራለሁ ብላ አስበዋለች ገና ወጣት ልጅ ናት በጣም ልጅ ናት ነው ባሌ ስለሆነ ለምን ባሌን ታገባለች ብዬ አይደለም ወላሂ ለራሷ ለልጅ ያለ እየተሰደበም ስለሆነ የራሱን ነገር ለመሸፋፈን ስሙን ለመሸፋፈን ነገሮችን ለመሸፋፈን እሺ ሊያገባት ይችላል ሁለተኛ ሚስት ሆኖ ነው እሷዚህ አንቺ እዛ ትችዋለሽ ይለመዳል ማንም እንደሚለምደው ያው አግባስቲ ነበር አረቦችንም Ashama daawwattoota Oromoon akkam jirtu baga gammadaniin jedhamu oduu gaddisiisaan jedha ani oduu gammachiisaa yookaan congratulation jedha jechuudha maaliif yoo jettan Sumayyaan yookaan haati mana Said haadha mana lammaffaa ta'uuf deemti jechuudha akkuma viidiyoo irraa dhaggeeffataa turtan jechuudha viidiyoon dheeraadha jechuudha isin dhaggeeffachiisa sanillee jechuudha daawwattoota kiyya akkuma viidiyoo irraa dhagaa turtan jechuudha haadha mana lammaffaa ta'uuf deemta ni dandeessa ati achi taate isin as taate ni dandeessa wanni godhuu danda'u hin jiru yookaan godhuu qabu hin qabu jechaan jira jechuudha Saidilleeni nullee kanuma jedhaanii jira jechuudha baga gammade jechuun barbaannaan gara kiyyaan baga gammadeen jedhaanii isin hoo maal jettan waan jettan yaada keessan komentii jalatti na barreessuun oleen ani isin jedha viidiyoo baay'ee nama gammachiisuuf hedduu namatti toluudha daawwattoota kiyya kana qofaa miti waa baay'eetu haasawame waan haasawame hundaa'u jechuudha hanga tokko waliin irratti haasaa kan deemnu ta jechuudha yaada keessan isin gara komentiitiin ibsatu hin dagatinaan isin jedha let's go gara video ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ሰላም እንዴት ናችሁ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ ተረጋጊ ሱመያ ላላችሁኝ በጣም ነው አመሰግናለሁ ይኸው ተረጋግቼ መጥቻለሁ የተረጋጋው መስሎ ነገሩ ሚዲያ ላይ ስለወጣ ማለት ነው ከሰይድ ጋር ያወራነው ነገር ለእናንተ ላካፍላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው ምን እንዳለኝ እናንተ ምን እንድታቁ ያው እሱስ ለኔ ሳይነግረኝ አይደለ ልጅቷን ፕራንክ ላረጋት ነው ሳላስበው ነው ምናምን ብሎ ይሸፋፈነው እኔም ሳስበው እሱ መጠየቅ ያለብኝ አይመስለኝም ከሱ ጋር ያወራነው ነገር ለእናንተ ላካፍላችሁ ነው የመጣሁት ማለት ነው ስለ ልጅቷ ስላለው ነገር ማለት ነው ያው እንደምታውቁት በተረፈ ደግሞ ሱመያ ይዞሽ ብላችሁ ለደገፋችሁኝ ላጽናናችሁኝ በጣም ነው ማመሰግነው ከኔ ጎን እንደሆናችሁ አላህ ከናንተ ጎን ይሁን በጣም ነው ማመሰግነው በጣም ሪከርዱን ከማሰማት በፊት አንድ ማለት እንፈልገው ሰው ኮሜንት ላይ ሳይ ሰው ለሁለት ተከፋፍሏ ማለት ነው ለኔ የሚያግዛለ ለሷ የሚያግዛለ እንደዚሁም ሰይድን የሚሳደባለ እና አብዛኛውን ኮሜንት ላይ ራሽን በሷ ቦታ እስኪ አርጊ የሚል ነገር አለ ማለት ነው እና ይሄን ነገር እናንተ ራሽን በሷ ቦታ አድርጊው ላላችሁኝ ይሄንን ጥያቄ ነው የምንሸልጠይቃችሁ ነው እናንተ ራሳችሁን በኔ ቦታ አድርጉት Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Akkuma afaan isirraa dhagaa turtan jechuudha. Oduun kun silaafu waan miidiyaarra bahe waan ta'eef jechuudha. Isilleen viidiyoo waraabuuf ni dirqamte akkasumallee hordoftoonni isilleen dhagaa'uuf jechuudha ni eeggatan jechuudha. Kanaaf waraabuun gaariidha baay'ee gaariidha. Dabalataan ka jedhuu barbaadu amma isheen sagalee isa waliin haasayan yookaan waan isii fi Saidoo gidduu jiru jechuudha. Hamma tokko qabattee dhuftee jirti viidiyoo isiniin dhaggeeffachiisa. Osoo gara viidiyootti anillee achi isiniin dabarsine obboleeyyan waan tokko waan isin gorsuu barbaadu. Please arrabni faayidaa hin qabu nama hin arrabsina gama Saidollee gortanii gama Sumayyallee gortanii nama hin arrabsina yoo isiniif danda'ama ta'e kan isinitti himu jechuudha qabee dhugumatti jechuudha bal'isee kan isinitti himu barbaadu yoo isiniif danda'ame waan isaan san walitti harkisa yookaan addaan fagaatanii osoo hin taane waan nama walitti dhiyeessa haasaa komentillee barreessa waan nama addaan fageessaa dhugaa hin barreessina jechuudha harki keessa nagaa argatu keessaafu warri komentii dhugaa ulee dirmamuu qabne nama tumtan jechuudha please waan akkasirraa of eeggadhaan isiniin jedha kanaafu jechuudha Sumayyaan haasaa bareedaa haasottee jirti akkasumallee waan nama qubsu waan babbareedaa dubbattee jirti immoo bakka itti nagaddisiistellee ni qabdi mee viidiyoo irraa isinillee ni dhageessanii ani viidiyoo kana akka hojjetameeyyuu hin dhageenye inillee beekuu jettanii tiktaakallee akka nama ammaa tiktaakallee hin fayyadamu uumamuma kiyyaanu waan tokko waan akka feesbuukaatii fi kana yeroo tokko malee hin fayyadamu sooshaal miidiyaallee jechaa jirti jechuudha viidiyoo makanaa namaatu natti dhumarratti hin dhagee jechuutti jirtu jechuudha gara
dhumarratti hin dhagee jechuutti jirti. Walumaan dhaggeeffanna jechuudha waan afaan isirraa dubbatamu jechuudha meeqa walumaan kan dhaggeeffannu ta'a isin viidiyoo laayik godhuu hin dagatina. Sumayyaa said የለቀቀውን ቪዲዮ የተሻለ እንዲያለችኝ የምን ቪዲዮ አልኳት። ፕራንክ ነው ወይስ ምንድነው መጨረሻው አልገባኝም። የነገረሽ ነገር አለ ስትለኝ አረ የለም ቆይ ሌው አልኩኝ። ገብቼ ሳየው መጨረሻው ፕራንክ የሚል የለም ማለት ነው። ከዛ ቀጥታ ለሰይድ ደወልኩለት የሰራው ቪዲዮ ምንድነው ማለት አረ በእናትሽ ጉድ ሆንኩኝ እኮ አለኝ። ለምንድነው ጉድ ሆንኩ ስል ልጅቷን ፕራንክ አድርጋት ምናምን ብለውን ፕራንክ ላረጋት ስል እሺ ብላኝ ጉድ ሆንኩኝ አለኝ። ተማም ጠይብሽ እናንተ በኔ ቦታ ብትሆኑ ባላችሁ ነው የልጃችሁ አባት ነው በርግጥ በእስልምና ሐላል ነው አውቃለሁ እኔም ፈቅጃለሁ ማለት ነው። ተማም ilaga akkuma afaan isirraa dhagaa jirtan jechuudha isii viidiyoo makanaa namaatu itti fide jechuudha namaatu dhageesse jechuudha akka Saidoon pirankii san hojjete qubaa'uu hin qabdu yookaan inuun dhageenyeef jechuudha akkasumallee dhumarra dhageessee eega dhageesse booda eega itti dawwalte immoo akkanan ta'ee gudiin ta'ee akkana mucayyoo pirankii godhetin akkanatti gudii ta'ee naan jee jechuutti jirti jechuudha dabalataan gaa warri haasaa warri komantii yookaan ati maaliif bakka san of hin buufne bakka isii san of buuftee maaliif hin laalle jedhanii jechuudha warra gara Saidoo goranii yookaan gara mucattii goranii isii arrabsan yookaan nama garatti bahee wal arrabsaa jiru jechuudha kun gara Saidoo goree kun gara isii goree komantii jalatti wal arrabsaa jiru kana jechuudha isinillee bakka kiyyaa tana osoo of buuftanii akkasumallee abbaa manaa keessan isinirratti yookaan inni abbaa manaa kiyyaati akkasumallee abbaa ijoollee kiyyaati abbaa ilmaan kiyyaati nan beekaa dhugaadha shari'aan musliimaa ni hayyamti anillee hin dinne hayyameetiin jira jechuutti jirti jechuudha anillee hin dinne hayyameetiin jira garuu osoo isin tahe isinillee bakka san of buuftanii wanni kun isinirra tahe ho maal isin maal ka isinirra akka isinirra dhufu jechuudha isinillee ni beektani isinillee sanuma jaa jirti dhugaadha yaa'u ibiddi abbaa irra bu'ee gubaa jedhani kanaaf immoo Sumayyaa teenya haasaa warra komantii akkasumallee waan komantii jalatti namni barreessu ilaaltee akka miira keessa hin galle ati baay'ee nama gaariidha baay'ee dhugaa hubattuu intalaati soo kanumaaf haasaa warra komantii akka hin ilaalle anasumaan dhaamsa si dabarsuu barbaada jechuudha yoo viidiyoon kiyya kun si dhaqqabde akka si dhaqqabdu abdiin qaba kanaafu jechuudha please warri comment illee nama arrabsina waa nama arrabsuun waa tokko degrees hin fudhachiisu 0.5 waan takka wanni isin argattan hin jirtu please nama hin arrabsinaan isinin jedha haasaa babbareedaa haasotte Sumayyaan irraa mee haasaa isii kan hanga dhumaa dhaggeeffadhaa waa irraa hubattu ደግሞ ልጅቷ ማሳዝናኛለች ሰይድ ያኔ ሰይድ ጥፋተኛ አይደለም ብዬ ወጥቻ አልተናገርኩም ሰይድ ጥፋተኛ ነው የፈለገው ሰይድም ጥፋተኛ ቢሆን ሰይድ ጥፋተኛ ነውና በቃ ልጅቷን አግባት እኔ ቢያገባትም አሁን ምንም አልልም يعني ምንም ቀዶ haala ነገሩ ሁሉ ስለተደበላለቀ يعني ምንም ማድረግ አልችልም dhugaa dubbatuuf dubartii akkanatti waa hubattu yeroo ammaa kana hin jirtuuni takkatti rabbi nuuf haa heddummeessu dabalataan jechuudha isiin amma waan ta'e kana dhiistee rakkoo micayyoon keessa jirtu saniif gaddaa jirti jechuudha hedduu ani waa'ee isiitu na gaddise jechuutti jirti jechuudha dabalataan Said hin balleessine yookaan abbaa badiitii miti jechuutti hin jiru Said abbaa badiitii garuu osoo inni abbaa badiitii maaliif hin fuune isii san osoo fuudhe warri jedhuuf jechuudha an osoo fuudhellee osoo fuudhullee baate humaa rakkoo hin qabu osoo fuudhellee rakkoo hin qabu jechuutti jirti jechuudha jechuun kana jechuun achi ilaallee ni argina gaamu waan tokko akka isiin jechuudha akka isii fi Saidoon osoo mucayyoo sanillee fuudhe rakkoo takka akka isiin irraan ga'uu hin dandeenye fi akkasumallee akka isiin isaaf hubattu yaada namarraa waa hubatuun barbaachisa jechuudha kanaaf immoo dhugaa hangalatoomin jedhaan Said osoo fuudhullee baate har'a mucayyoo sana osoo fuudhullee baate haati manaa isaa yeroo akkana bira baatee jajjabeessitu dhugaa ani hedduu na gammachiifte galatoomi jechuun hin barbaade jechuudha maaliif namni badii namaa tokko osoo argu haqa jirullee akkanatti itti muruun gaariidha abbaa manaa kiyya jettee irra hin gorre jechuudha Said abbaa badiiti jettee badii itti muruutti jirti jechuudha kanaafin dubartii waa hubattu hin jirtu ta waa hubattu takkanaa tana rabbi haa heddummeessu hin jedhuuf kanaafi jechuudha daawwattoota kiyya kanaafu jechuudha galatoomi jechuun qabdan dhugaa rabbi Said ያጠፋው ጥፋት ምንድነው ተንበርክኮ መጠየቁ ሳይሆን ያጠፋው አንደኛ መንገድ ዳር አደባባይ መሃል መጠየቁ ሁለተኛ ቪዲዮ መልቀቁ ነው ጥፋተኛ yaa kuni waan dhugaati anillee kana hin deeggara jechuudha kalellee dubbataan ture waan kana guyyaa dhengadallee irraa dubbadhee ture jechuudha amma piraankii godhu osoo hin taane hayyuullee wanti akka malee miira keessa isii galchee yookaan sammuu isii shoorarkeessee jiru jechuudha adda baabayii irratti jechuudha wanti sun raawwatuun nama gamana deemee ilaalu adda baabayii irratti daandii guddaa irratti wanti akkasii raawwatuun suni isheellee jechuudha akka waan miizaanni isii yookaan sharafni isii gadi bu'etti if ilaalti jechuudha bakka na awwaarraddanii jechuutti jirte jechuudha mucayyoon afaan isirrallee yoo dhageessan jechuudha so
pirankii godhuu fi akkasumallee qubeellaa itti kaayullee jechuudha nama hin dhibu nama hin dinqu akkasumallee nama hin aarsu kun waan haaraa miti jechuudha normaalii waan yeroo hundaa'uu raawwatamaa jiru waan ta'eef jechuudha pirankiin kana caalullee dalagame kuma maatii manaa Said jechaa jirtullee wanti rakkoo ta'ee bakka kana jechuudha laal adda baafadha sirritti jechuudha kanaafu jechuudha wanta hundumayyuu gara fuulduratti waliin ilaalla fuudhuu baatullee suni murteen Said irraa nuyinuma jenna malee jechuudha maaliif waan hundaa'u bultii fi kophee abbaatu laallata jedhanii san immoo nu fuudhillee hin jennuuni dhiisillee hin jennuuni garuu otoo qalbii mucayyoo sanii kara isin akka isin jireenya ofitti deebitutti qalbii isii san jaaruu irratti hundeeyanii yookaan fuulleffatee baay'ee gaariidha jedheetti namana fuudhi dhiisi ka jedhummoo kuni murtee keenyaa miti jechuudha kuni piraayiveetii waan biraati waan ta'eef jechuudha kanuman isin jedhame Sumayyaa waan jettu jechuudha haasaa isii ani bakkuma ijoon isinii fida mee amma sagalee isii fi Said waliin haasayan hanga tokko isinin dhaggeeffachiisa hanga dhumatti nafaana bu'a namoonni chaanaala kanaaf haaraa taatellee sabiskiraayib godhuu hin dagatin ani isinin jedha guutuu viidiyoo kanaa yoo dhaggeeffatu barbaadan jechuudha Sumayyaa tuubii irratti dhaqa daawwadhaan isinin jedha akkasumallee viidiyoon Said kun yoo isin jala darbe adaamaa tuubii irratti dhattanii akka daawwatan asumaan isinitti himuu barbaada jechuudha. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh እንደናችሁ ሰላም ነው አልሐምዱሊላህ ሰላም ነኝ ያው ደህና ነች ተሽሏታል አልሐምዱሊላህ ምንም አትልም ደህና ነች አሁን በቃ ወደ ቤት ነው ደግሞ ጭራሽ መርዝ መጠጣቷ በጣም ነው ያሳዘነች በርግጥ ልጅቷ ያኔ ምንም ቢሆን ሴት ነኝ አንተም ጥፋተኛ ስለሆንክ ማለት ነው egaan daawwattoota keenya akkuma viidiyoo irraa dhagaa turtan jechuudha Said illeen haala kanaan jechuudha hayyuun akka amma haala bareeda irraa akka jirtuu fi akkasumallee akka karaa manaa deebi'uuf deeman jechuudha dubbataa jira jechuudha rabbi haa fayyisu jenna nulleen isillee dhugaa rabbi haa fayyisu fayyaa isitti haa deebisu jechuu barbaanna isallee rabbi hamtuu sanirraa baga oolche jechuun hin barbaada jechuudha dubartiin akkanatti abbaa manaa ofitti jechuudha dhugaa haqa rabbi irratti jechuudha dhugaa namatti murtu jechuudha dhugaa hedduu natti tolte jechuudha maaliif badii inni qabu akkanatti namni ifaan ifatti bahee badii abbaan sun qabu yoo itti man baay'ee gaariidha Said dhugaa dubbatuuf balleessee jira immoo san irratti ani viidiyoo nan gaggabaabsa jechuudha akka isinitti hin dheerannee fi kennaa wayiillee akka dirqama kennaa wayii mucayyoo saniif godhamee wanti kun akka miidiyaa irratti bahee beekame waan ta'eef jechuudha kennaa wayii akka gootuuf dirqama akka gootuuf jechaa jirti jechuudha Sumayyaani nullee kanuma jennaani jechuun fuudhii qofa osoo hin taane dirqama fuudhii miti fuudhiin hojii keenya miti yookaan murtee hawaasalleeti miti suni murtee mataa isaati jechuudha waan ilma namallee keessa galchuu qabu miti garuu waan qalbiisiisan bakkatti deebisuu danda'u kennaa addallee haa ta'u akkasumallee waan qalbiisiisan bakkatti deebisuu danda'u san isaatu beeka hundumaafuu mucayyoo sun akka fayyaa ofitti deebitu jechuudha akka bira dhaabbatu osumaan dhaamsa godhuuf barbaada jechuudha kanaafu jechuudha waan baay'ee nama gammachiisu haasaa gaa babbareedaa waliin haasaa turan jechuudha haasaa isaanii hanga tokko mummureetuma bakka ijoo jechuudha isin dhaggeeffachiisa iddoon gaa nama dhaggeeffachifne nama jira jechuudha by the way wanti kun waan miidiyaa irra jiru yaa'u viidiyooleen kanuma Sumayyaan chaanaala isirratti gadhiifte guutuu viidiyoo akkuma reefu isinin jedhe Sumayyaa tuubii irratti hidhatanii daawwatuu ni dandeessu ijoo keessaa isin dhaggeeffachiisa isinillee yaada keessan komentii jalatti barreessuu hin dagatina viidiyoo ፕሊዝ ላይክ ጎዳ ያለውን ነገር አይተን እንላለን እንግዲህ ሽማግሌዎቹን እንጠብቃለን ካላገባም ግዴታ ከሆነ እንግዲህ ምን ማድረግ አይቻልም ያው ሁለተኛ ሚስት ሆኖ ነው እሷ እዚህ አንቺ እዛ ትችዋለሽ ይለመዳል ማንም እንደሚለምደው ያው አግባስቲ ነበር አረቦችንም በቃ ምን ማድረግ አይቻልም ሽማግሌዎቹ ግን ለጊዜው ሌላ ነገር ነው የሚፈልጉት እስኪ ምን እንደሚሉ ውጤቱ ነገ ነው መልሱን እስኪ መጨረሻውን ምን በምን እንደምንስማማ ከሽማግሌዎች ጋር አሳውቅሻለሁ dhugaa dubbatu Sumayyaan baay'ee rifattee rabbi obsasiifaa kennu gaa Sumayyaa koo dhugaa viidiyoo irratti waa hedduu taasifame mee walumaan dhaggeeffanna viidiyoo akka dubbatti viidiyoo dhaggeeffadha waa baay'ee waan babbareedaa waan ergaa qabulleetu keessa jira waan ta'eef jechuudha ያኔ መጨረስ የምትፈልገውን ሁለተኛ ምስትናና ተውና ያኔ አንተ ፍላጎቱ አለ ማለት እኮ ነው ሳ አሁን ማግባት ስለፈለኩኝ ይሄንን አጋጣሚ ልጠቀምበት በል ለማንኛውም ተሎ ወደ ልጆች ተመለስ ካላገባኝ ራሴን አጠፋዋለሁ ነው የምትለው ለጊዜ ገባሽ ሞቼ ይገኛለሁ በቃ እሷ አሁን የተረጋጋችው እኮ በቃ ሆስፒታል ውስጥ ራሱ ቶሎም ለመዳን የቻለችው በቃ እሺ እዛው አገባሻለሁ ስላት ነው ቶሎም ድና ከሆስፒታል መውጣት የቻለችው እንጂ ከባድ ነበር እና ከእኔ በመቅረብ የድጋሚ በመሄድ ከጎኗ እየሆንኩ በማስተማር አንዳንድ ነገሮችን እየገዛዛው ምናምን በመንከባከቤ ምናምን ነገር ነው የተረጋጋችው እንጂ በቃ ሌላ ጉዳይ ውስጥ ነበር የሚገባው
ቤተሰብ ክስ እያሉ ነበር። ከሰስ ጣጣ ውስጥ ነው ገባው። እሷም እኔ ራሴን ከጎኗ ባልሆን ለምን ተረፍኩ ለምን ተዋረድኩ ምናምን በሚለው ሌላ ችግር ውስጥ ትገባለች። ገባሽ? ስለዚህ በቃ ምን ማድረግ አይቻልም። እንትኑም ቪዲዮዎቹን በትንትን ብለው በየቲክቶኩ በየምናምኑ እየተጋነነ ነው። ስድቡም እንደዛው ነው። አንዳንድ ሼኪዎቹም እንደዛ እንትን እያሉ ነው እያወሩ ነው። መጥፎ ስራ ምናምን በቃ ስድብ ምናምን ያለ ነው። በቃ ተይው፣ እሱ ችግር የለውም ኢንሻአላህ። Egaan daawwattoota keenya akkuma viidiyoo irraa afaan Said irraa dhagayaa jirtan jechuudha. Mucayyoolleen du'eetiin argama malee yoo ati na fuudhuu baattee jechuutti jirti. Akkasumallee kennaa adda addaallee yoo bitee fidelleef jechuudha waan tokko tole naa jedhuu diddee warrilleen si kassafna naan jedhanii jechuudha. Manguddoon qabamanii jiran malee warri akkuma dhiyoon tanallee guyyaa deengaddaa isin himee ture kissii deemuuf turanii jiran jechuudha. Kanaafuu yoo kissii ta'ee rakkoo hedduu keessan boo jechuutti jira dhugaadha. Seera Itoophiyaa akkuma waliin beeknu san jechuudha. Kanaafuu rabbi san keessallee sin buusin jennaani. Akkasumallee akkuma haati manaa isa warra komantii komatee illee warra komantii komataa jira. Please warri komantii dhugaa dhiisaa nama narrabsina namallee waa hin jedhina. Namni hin dogongorre hin jiru. Dogongorame eega dogongorame immoo osoo tokko ta'ee dogongorame dantaa jedhelee biraa deemuu ni danda'a. Garuu namni kun ufitti qabee waan danda'u hundaa godhaa jira jechuudha. Kanaafuu waan akkanaa kanarraa otoo silaa harka keessaa fudhattanii komantii nama arrabsuun faayidaa tokko isiniif hin qabu. Hojii keessan osoo hojjetatanii baay'ee gaariidha jedheetiin amana jechuudha daawwattoota kiyya. Kanaafuu Said atillee rabbii rakkoo kana keessaa si haa baasu jechuu barbaada jechuudha. አንተ ዛሬ ባሌ ስለሆንክ ብቻ ራስ ወዳድ መሆን የለብኝም ማለት ነው ወይ ደግሞ አንተ እንዳታገባ ብዬ አዲ ራሷን ታጥፋ አታግባ ልልህም። ግን ለማንኛውም ሲፈጠር በመጀመሪያ ደረጃ ቪዲዮውን ራሱ ማውጣት የለበትም ነበር። ያኔ እሺ እንዳለች ካወቅ ቪዲዮ ልሽ አላስቀረኸው ልሽ ለቀቀው ባትለቀው ኑሮ ይላ ነገር አይፈጠርም ነበር። ምንኪን እሷ አንደኛ መንገድ ላይ ተዋርዳለች፣ ሁለተኛ ሚዲያ ላይ ታይታለች። ለዚህ ይሆናል እንደዚህ ምትሆነው። Kuni waan dhugaati jechuudha. Eenyumtuu seexaana yoo ta'e malee ilma namaa ta'e jechuudha. Nafsee namaa akka darbituuf jechuudha. Namni jaallatu yookaan namni fedha qabu hin jiru jechuudha. Kanaafuu jechuudha isheelleen akkuma jedhaa jirtu akkuma viidiyoo afaan isirraa dhagaa jirtan jechuudha daawwattoota kiyya. Ati irraa abbaa manaa kiyya taateef ishii san hin fuudhin lubbuu fi haa balleessitu isii san hin fuudhin illee siin hin jedhu jechaanii jirti jechuudha. Amma Sumayyaan akka dubbataa jirtutti jechuun kana jechuun yoo fuudhullee baate gaa dirqama namni kun dirqama eega waan kanatti seenee ani gaa viidiyoo gaggabaabseen isinii fide eega waan kanatti seenee dirqama waan ishee san bakkatti deebisuu danda'u yookaan waan lubbuu isii san baraaruu danda'u Saidoon akka godhuu qabu haati manaa isalleen itti himaa jirti. Nulleen kanuma jennaanii Saidoo irratti dirqama jechuudha. Mucayyoon sun akka lubbuun isii baraaramtuuf dirqama jechuudha. Kanaafuu Saidoolleen nama akkasittillee waa darbee biraa fiiguu miti ani hin beeka Saidoo haga mucayyoo sun fayyitu yookaan waan aarsaa barbaachisu itti kafalamee akka isiin jireenya nagaa duraanitti deebitu hanga godhamutti nama biraa deemu inni biraa deemalle jedhee hin yaadu. Walumaa galatti isallee rabbi karaa nagaatti haa deebisu. Mucayyoollee rabbi karaa nagaatti haa deebisu jechuu barbaada. Saidoollee rabbi balaa san hunda keessaa rabbi haa baasu jechuun hin barbaada. Sumayyaallee egaa akkuma beekamu akkuma viidiyoo gara durarratti isallee dubbataa turte innillee dubbataa ture. Yoo silaa dirqama taatee akkuma mucayyoon dawaa dhuddelleen hayyuulleen jechaa jirtutti dirqama inni fuudhu maleellee waan biraa wanni godhamu hin jiraanne ta'e kun egaa carraa isa dhuma waan ta'eef wanni godhamu hin jiru rabbi obsumaa kennuuf jechuudha. Kan immoo nu keessa hin gallu kun dhimma keenyaa miti. Kun dhimma isaan sadeeniiti isaan lamaaniiti nu kun waan kennaa miti jechuudha. Kanuma jechuu barbaada daawwattoota kiyyaa viidiyoon gaa baay'ee dheerata isinitti hin dheeressu viidiyoo asumatti gara goolabuu irratti deema jechuudha. Kanaafuu isinillee warri komantii jalatti yaada tokko keessafuu viidiyoo kalee jalatti komantii tokko namoonni barreessanii jirtan jechuudha. Komantii Amaariffaa akkasittiin kamuu maali Sumayyaan fuudhi hin jenneeni ati maaliif akkana jettaa kan jettan jirtu jechuudha. Ani Sumayyaan fuudhi jetteeni yookaan Sumayyaan eeyyamtee fi fuudhi Saidoo jetteen kan jedhu sagalee asirratti isinii fideen jira hin jiru. Adda waa baafadhaa yaada nama Sumayyaan akkana jettee yaada isii kana keessatti immoo yaadni isii akkana jedheetiin isiniif babal'isee isin waan tokko daayirektima yoo isinitti himan malee waan tokko bira qabdanii haasa'uuf ni dhiphattan jechuudha. Sammuun bal'isaati yaada obboleeyyan xiqqishollee taatu namni
waan tokko yeroo namni jecha tokko fakkeenyaaf jechi tokko gaafa kireetii ta'u hiika hedduu qaba jechuudha. Akkasumallee namni kun yaada maal jedhu barbaade yaada namaa san baakgiraawundii yaada namaa san maaltu jira waan jedhamu bitaa fi mirga isaa ilaalteeti kan haasoftu duraaf duuba isaa waan jira ilaalteeti kan haasoftu jechuudha. So ani wal qabsiiseeti Amaariffa yoo beekes yoo beekuu baaddes anaaf afaan dhaloota osoo hin taane afaan lammaffaa yookaan afaan barnoota afaan ittiin hojiidhaaf itti fayyadamu malee afaan dhaloota kiyyaati miti yoo beekullee baadda itti sokkee rakkoo tokko hin qabu kuni sigalee miti opshinaala kun waan na rakkisuu miti dirqama ittiin qabu jechuudha. Isin galee immoo waan hojii mataa kiyya na danda'u hin beekan ani beekus dhiisus anaaf gahaadha. Isin galee kanaaf isin hin galchu yoo isiniif dandame komentii bareedaa barreessatii darba yoo isiniif dandamuu baate dhiisa yoo viidiyoolee yoo isinitti tola ilaala yoo isinitti toluu baate hin ilaalina kanuma isinin jedha maaliif waan hamtuu namaan jedhu hin barbaadu nama waan hamtuu naan jedhu hin barbaadu obboleeyyan kiyya walitti mufannu gaa baay'een isin jaalladha baay'een isin kabajanii beektanii komentii bareedduu qofa barreessaa harki keessan nagaa ta'uun isinin jedha viidiyoo irraa waan isinitti mul'ate yaada viidiyoo kanarraa isinitti mul'ate qofa komentii jalatti akka barreessitanii isinin jedha. Namoonni chaanaala keenya faaraa taatan hanga amma viidiyoo kiyya irra baay'ee namoonni ilaalu nama subscribe hin godhin jechuudha. Subscribe warra hin godhintu jechuudha. Persentaan 60% namoota subscribe hin godhintu viidiyoo kiyya daawwata. Kanaafuu yoo subscribe goone jettaniillee dagattanii irra darbaa turtan ustaniituma viidiyoo ilaalaa turtan nama viidiyoon kun isin bira ga'ee sagalee kana dhaggeeffattan bakka subscribe jettu irra gattu qaati subscribe godhaati viidiyoo kiyya achirratti na hordofuu hin dagatina. Qabiyyee baay'een harkaa isiniif qaba jechuudha daawwattoota kiyya. Kanaafuu barnoota teknoolojii wal qabatu kamiyyuu asirraa ni argattu waan ta'eef chaanala kana subscribe gootanii na hordofuu hin dagatina. Waan isin hin beekne baay'een harka jira kan isin barsiisuuf deemu. Kanaafuu subscribe godhuu hin dagatina ammallee irra deebin isiniin jedha. Viidiyoo yoo isinitti tole like godhuu hin dagatina. Akkasumallee guyyaan contacting kiyya ofii isaatiin akka isin dhaqqabuuf mallattoo notification irra kaa'uu hin dagatina. Isiniin jedha viidiyoo share waliif godha daawwattoota kiyya kanarraa goolabamee jira. Viidiyoo itti aanuun hamma walitti deebinutti nagaa ta'a.